Ashama harkafuuni akkam jirtu daawwattoota Margaa Show imala gootaa. Imala gootaa keenya har'aan keessummaan Margaa Show Ahmed Ismaa'il Muudaati. Jaal Muudaan maqaa qabsoo isaaniiti. Anis Jaal Muudaa jechaan Margaa Show warraatiin isaan waama. Goota gootummaadhaan imala qabsoo hadhaawaa gaggeesse gaafa qabamu hanga murtii du'aatti itti murtaa'e Jaal Muudaa faana jirra har'a. Imala qabsoo Jaal Muudaarraa isiniif qooduudhaaf Margaan Show qophii eegalee jira. Isinis oomishaaf tajaajila keessan Margaa Show irratti beeksifachuun gamnummaadha. Nu faana bu'aa Margaa Show imala gootaadhaaf jenna kunooti. Ayyee guddaa galatoomaa mee jalqaba irratti dura waa kaasuudhaaf yaadee jira. Ahmed Ismaa'il Muudaa eenyu? Eessaa ga'a? Gaarii ulfaadhu Margaa Show sarara irratti argamuu kootiif baay'ee natti dhagahamti. Yeroo lama du'ee ka'een jira, yeroo sadaffaadha. Yeroo lama du'ee ka'een jira, yeroo sadaffaa. Har'a sadaffaa. Maal jechuudha? Kana jechuun koo nama waaqa jiraachisee jiraata. Gara namaatii yeroo lama duuneera. Har'allee akkuma nama du'ee ka'ee har'a gara keetiin hin ka'ee jiraata. Guddaa galatoomaa. Mee dhimmoota garaagaraa kaafna. Har'a waan baay'ee haasofna. Jalqabaa mee Margaa Show imala gootaa, gootummaa dhaadheessaa, gootummaa leellisaa. Mee goonni isinii maali? Goota akkamittiin ibsitu achirraa kaana? Gaariidha. Akkasitti bakka ga'eellee ibsuu dadhabuu waaqa tokko naan beekaa naan ibsaa jechuudha. Goota jechuun an kan hin beeku lolee du'uu qofaa miti. Goota jechuun nama maalummaa isaa beeku, nama of beeku, nama saba isaatiif haduutu. Ka waan isarra bu'u illee obsee jiraate bakka waan inni isaan ga'e ga'u. Goota jechuun nama sana ittiin beekan. Guddaa galatoomaa. Mee eessatti dhalattan? Ani naannoo Kombolchaa bakka Fallaana jedhamutti dhaladhe. Harargee. Harargee baha. Yeroo achitti dhalanne bara 77 akka lakkoofsa faranjii 89 qabashaa kanatti toora sana fakkaatti. Yeroo san naannoo keenyaa sochii wayii tokko jira. Addi bilisummaa Oromoo illee noo jira. Soomaaliitu dhufee naannoo sanii sochii godhu jira. Amma nuti yeroo san manguddooleen teenyaa warra abbootii biyyaa Harar dhaqanii mootummaa tana waa gaafatanii tura. Mootummaan dargii yeroo san humnallee hin qabdu. Yeroo sana Haayile Sillaasee fonqolchitee jirti. Qabsoo Soomaaliin guututuun yoo xiqqaa shokka tokko nutti fakkaatte qawween ukannaa jedhanii dhaqan manguddoon deeynaan qawween keessan qaataan keessan qubni keessan qaataan seenu qaataa rukutuu akkasitti isinii dhooftuu. Dhukaasuu hin dandeessan. Dhukaasuu hin dandeessanii nuun jedhanii jettee manguddoon. Hin dandeessanii moo hin beektanii? Harki keessan nuun seenuun. Sirumayyuu. Qaataa cabsaa. Jedhanii manguddoon teenyama dhuftee maali akka qawwee dhukaasuu beeynu ni garsiifna. Jettee kaanee Soomaalii dhayinne jechuudha. Hariirat bakka jedhanii jira. Sumaaleen loluu moo Sumaaleef loluu? Amma nuti yeroo san dhimma dubbii siifiin maallee baay'ee rakkoo jira. Nuti immoo yeroo saniif qubuma keenya kan akka qaataa seenu barsiisuuf. Yeroo achi dhayinne Soomaalii maal nuun jettee seete? Isin Oromoodhaa miti. Oromoon himatina. Maaliree isin Islaamaa? Islaama isinii Soomaalii abboo faayimadhaa jedhanii jechuudha. Yeroo sana ijoollee yuunivarsiitii Haroomayaa barachuu jirtuu fi warra barsiisuu kan bahanii biyya san seenanii jira. Yeroo saniif qawwee waan nuti hin kennineef faaya jenneetuma leenjii fudhannee qawwee fudhannee yeroo ol baanu guyyaa tokkotti ijoollee namni 80 nuti maqaa abbooyyuu kanaaf maqaa Islaamaatiin hin lollu. Nuti Oromoodha. Somaalee abboo kan jedhu yeroo sana. Lollu nuti Somaalee abboo Soomaalii galbees kan jedhus ni jira. Maqaa kanaan hin lollu kaanee gaara seen eessa gaara seentanii jenne
adda bilisummaa Oromoo ni jirti. Yeroo san jaarraa fi adda bilisummaa Oromoo adda fottoine tokkuma Oromoo yeroo san. Akkana seennaa jaanii jechuudha. Amma nuti yeroo san barnoota illee qabnu ijoollummaa teenyaan kaanee seennee waan kanaa. Maali dhiiroo Oromoon tuni Oromoo amma argee baa Oromoo lama jira. Oromoo jaarsoo fi kan oolee gosuma Oromoo jedhanii ni jira. Maali Oromoon teenyuu sani moota biraatii yennaa lakkii akkasii miti. Saba Oromoo kana guutuu kiristaanaa, waaqeffataa, islaama kan jenne kan ilmaan bareentuuf Booranaa isaantu Oromoo jedhama. Biyyi keenya immoo Oromiyaa jedhamti jedhan. Nuti kana garuu Somaaliin Oromoon tun uummata gara jabeessa uummata naasuu hin qabne tokko akkana nuun jetti Somaaliinis. Gaafa hawaashii gad qabannee nuti warra Islaamaa Oromoon achi ol jirti. Achi ol isaan haa qabsaa'anii qabatanii isin hawaashuma gad qabanna jechuudhaan kaanee dhufnee ol seennee jarri kuni guyyaa tokkotti namni 80 nu biraa ka'anii adda bilisummaa Oromootti galan. Guyyaa tokko kaanee adda bilisummaa Oromoo tana dhawaa jedhanii dha'innee ogulaallu maali mantu nu keessa yaate immoo Oromoo jaan kun gosa teenya san ta'uu hin dhabdu. Hin dhooyinu jennee bas. Amma akkasumatti eegas dubbii namni waa beeku kun bar wal keessa jiraami nutti himanii bara akkana. Nufi Somaaliin hariiroo walitti hin qabnu. Somaaliin nuti Oromoodha. Amma jennaan nuti ta'e gosuma teenya san jennee kaanee biraa Oromoo kana gorree jechuudha. Meeshaa keessan fudhatanis dabalamta. Bara akkamii barri kun? Barri kuni 87 asiin jedhee mireefu. Toora 97 kanaan si'a ogguma tokkicha leenjii fudhanne malee waa'ee Oromummaa kun seenteera amma. Namoonni silaa beekan warri Shee Bakrii Sabaloo kun warri Musaa Godii kun warreen namoonni jajjaboonni jiran warri Jaarraa Abbaa Gadaa kun warri Elemoo Qilxuu kun waa'ee Oromoo kana uummatatti gannan naqanii jechuudha. Amma garasa jabeessaa uummata amantii hin qabne uummata maartee kan jaan kanaas gulaalle. Nuti Islaamuu jennee Islaama sanii olollee kan jedhus ni jira. Islaamni shanyii miti amantiidha. Islaama shanyiin jedhaniin hin jirtu amantii kana gurraachaaf diimaa qaba. Jedhanii nuti nu amansiisanii garuu Oromummaa keenya akkasii achirraa nu seente adda bilisummaa Oromootti dabalamnee jechuudha. Isiniif Oromummaan maali? Oromoon maali? Oromummaan maali? Biyyi kunoo isiniif maali? Amma nuti Oromoon anii fi kanama tokkotti Oromoo jechuun naaf waan guddaadha. Oromummaa kiyya sanuu beekee osoo hin du'an irra baay'ee natti gaariidha jechuudha. Oromiyaan naaf biyya. Akka nama tokkotti Itoophiyaa irraa illee fottoqee akkasitti jiraachuu baadhu Itoophiyaa wajjin jiraannee Oromoo ta'uu kootiif naan boonaa jechuuttiin boonaa. Oromoo Itoophiyaa keessatti guddaa Oromoo Itoophiyaa jaallatu Oromoo Itoophiyaan kooti jedhee amanu san ta'ee baay'ee natti dhaga'amti jechuudha. Ani immoo Oromoo yoo hin jiraanne Itoophiyaa man jirtutti hin beekan akka nama tokkotti. Ifa manaa godhe illee namicha tokkotu gaaf tokko jedhe. Si fagootii fi dhiyootiin si hima. Paarlaamaa Itoophiyaa kana keessa taa'ee hidhamnee nuti Oromiyaan fottoquuf deemti. Nuti Oromiyaan fottoqu itti garaan nu keessaa fuudhamee jedhe. Mallasiitu kam jedheen seete. Dubbii dura gaafii gaafatan deebisu. An nama qarooma nama siyaasaa cimaa Lidatu Ayyaalaawwan qaba jeetiin eeggachuu jira jedhe. Iddaan oti nama wallaalaadha jedhe. Oromoon akkamitti eessa fottoqti? Soomaalii irraa kaatee Suudaanii dhaabbatti. Keeniyaa irraa kaatee Jibuutii dhaabbatti. Eenyurraa fottoqti jedhe. Eenyurraa fottoqti? Osoonii fi akka adda bilisummaa Oromoo jette Oromoon sidhiisii anuu halkan tokko Finfinnee keessan bulu jedhe. Wanni inni jiru san tan duraan nuti qabanne saniif kan walitti hogguu laale dhuguma ammaa ganaa kanatti eenyurraa fottoqna kan jedhu. Yoo sana maaliif ture fakkeenyaaf amma waa'een fottoquu kun yookiin waa'een Rippaabilika Oromiyaa ijaaruu kun yeroo sana waan jibba Itoophiyaatiif immoo sirna Oromoo dhugaa diriirsuuf. Ani immoo nuti akkatti barannetti sirna Oromoos diriirsine biyyattii kanarraa gara fottoqnu waan hin qabneef sabni biyya kana keessa jiru Oromoo mirga harkattee akka Oromoo sanitti haa jiraatanii kan jedhu malee. Hiree ofii murteeffatanii. Hiree ofii mirga sabaaf sablammootaa kabajanii biyyattii tanaa wajjin haa jiraannuudha malee.
akkas jalaa gubbaa bitaa mirga kaabaa kibbatti laalle eenyurraa kan waa'ee fottoquu otoo hin taane waa'ee fottoqsuu qofa otoo hin taane waa'ee mirga Oromoo kabachiisuudha malee Oromoo fottoysinee eenyurraa fottoysina. Baay'ee galatooma. Mee gaafa qabsootti dabalamtan yoo amma qabsootti gaafa dhaxxanii egaa amma boqonnaa quba qaataatti qabuurraa kaatanii gara biraatti abaa'ootti dabalamtanii yoo sana eenyu fa'aatu ture mee qondaaltota abaa'oo keessaa namoonni gurguddoon gara bahaa kan akka turan nan yaadadha. Mee eessa turtanii eenyu fa'i faana turtan yeroo sana? Nuti amma yeroo saniif yeroo duraatiif Jaarraa Abbaa Gadaa ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo ture. Jaalgalaasaan dura taa'aa ture kaan ammoo ajajaa waraanaa ture. Waan isaan mudate hin beekne akkama wawuma irratti wal diidanii adda bilisummaa Islaamaa fi adda bilisummaa Oromoo jedhanii adda fottoqan. Utuma yeroo san dubbiin san nuu galuu dittee yeroo baaruutumsaa jaalbaaruutumsaa afaan qufan san dubbiin akka tokko tattaate jaarraan gara Jabuutii seene. Jaarraan gara Jabuutii seene nuti immoo gaaratti hafne adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Islaamaa jedhanii adda baasan. Dubbiin kun nuuf galuu dhabee baay'ee nuuf galuu dhabee waggaa 5 wal dhoyne jechuudha. Walumaa wal waggaa 5 kana wal goone. Maayyiira dubbiin keessa nuuf galtee wanti kun dogoggora guddaa ta'uu diinni wayii nu keessa seenee waliin nu dha'u. Kana warri beeku ni beeka akkuu akkas laallee kophaa kophaatti yoo dubbatte illee hin danda'amu. Waliin oguu haasofne dubbiin sun baay'ee nutti ulfaatte. Amma immoo qormaata biraa nutti taate. Mee waan jaal baarootumsaa kaaftanii turtan waan baarootumsaa wareegamuusaa wanti isin beektan wanti isin quba qabdan jira yeroo sana? Akkaataatti nuti gosu yeroo san nu hubachiisanii fi akkaataa eegasitti hubanne baay'ee garaagara. Fakkeenyaaf? Ani immoo akkam yeroo sana goroo jedhan waa'ee amma dhaabni lamaan kun adda fottoquu deemu kanarratti akka baarootumsaa kun waa'ee amantiin feene. Jaarraan ammoo waa'ee amantii kan akka fadhu. Jaaniin nutti ibsanii sanirratti akka dogoggoraatti mucaan tokko Magarsaa jaaniini wanni eegaa ture Jaarraa Abbaa Gadaa isaatu rukutee jedhan. Yeroo inni rukutee mucaasa waraana dura baasee jaarraanis rukutee. Akkana jaalbaaruun du'ee jaanii eeguu nutti himan nuti dubbiin sun baay'ee nu dhagaamte. Yeroo sana? Idda baatan yoo maal dhageessan boodarra? Boodarra oguu dhageenyugaa akkasii miti yookaan namummaa olola oofaa jira malee qabsumarratti wareegamee jaakaanis. Naannoo karroo tarkaanfii jaaniini magaalaa Awwadaay kana gama naannoo sanitti kufanii achumatti awwaalanii jira nammaa'u. Tole. Mee eenyu fa'aa yaadattu yeroo sana eenyu fa'aa wajjin qabsooftan fakkeenyaaf gara sana Jaalnadhii Gammadaa akka turan nan beekaa. Amma waa'ee gaafasii jaalleen coolotaallee ba'an turre. Hin turre achi? Hin turre inni. Isaan hin turre bara 82 akka warra Awurooppaatti gara Soomaalii deemee waajjira banee na fakkaatti obbo Leencoon. Obbo Leencoon yeroo achi waajjira banu Soomaaliin uummata abboo jedhan kanaa fi uummata wanni Islaamaa kanaaf meeshaa akka qooduuf gaafatanii turan. Uummanni Soomaaliyaa baarreedhaa Oromoo kana hin fadhu jechuudha. Yeroo san hin fadhu jaarraa wanniin Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Elma Qulxuufaanis nuti Soomaaliyaa abboodhaan meeshaan kennitu. Jaaniin Jaarraa Abbaa Gadaatii waggaa 5 hidhamee Soomaalitti. Jaallee Elmoo Qulxuu achirraa bahee meeshaa fuudhee osoo nuti qabsootti hin hiriirin dura gaara seenee jechuudha. Gaara seenee kan dhukaasa akka tokkoffaa dura dhukaasee waa'ee Oromummaatiif rasaasa dhukaasee isaa qirroo bakka jaaniin itti ajjeesanii lafarra bakkeennatti hidhanii shorroysanii garuu seenaa isaa baay'ee cimtuudha ni beekanii jechuudha. Tole maal meenuu kaasaa ka mee qabsoo keessatti eenyu ture fakkeenyaaf amma waa'ee ture amma achiin booda 84 Jaalnadhii Gammadaa Hargeysa dhaqee waajjira banee Soomaalii gaafate. Jaalnadhii yeroo gaafatan Jaalnadhiin nama barnoota amantii Islaamaa kanas ta'e barnoota kaanis ta'e nama beekamaadha. Nama biyya Gibsiitti illee baratee
Yuunivarsiitii Jaami'atul Azhar maarree jedhanii kanallee waraqaa ragaa irraa qabu. Somaaliin maarree amantii qabdanii maarree jetteeni jechuudha. Inni quraana warra Islaamaa kanaan itti dubbatee yeroo haasa'u Somaaliin dhiifama godhi jetteeni. Nuti kanan seeni. Nadhii gammadaati. Nadhii gammadaati. Jalladhiin waaqni yoo du'es biyya irraa sablisu yookaan rabbi araaramuuf nama qabsoo Oromoo keessatti seenaa guddaa qabu jechuudha. Nama naasuu qabu ammas. Tokko isaa Elemoo Waaree nama jedhanii ni jira. Dhugaasaa bakka akkoo ni jira. Namoonni gurguddaan akkanaa kunis ni jiranii. Gammachiis fa'aa yaadattan? Gammachiis dhaabaa waa'ee isaa yeroo amma kaasu baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na gaddisiisaa nama dandeettii sammuutii fi barnootaanis qabu nama beekamaadha. Nama san wayyaaneen teessuma wayiitiif yaamtee biratti yaamtee karatti namatti gootee ajjeeftee jechuudha. Kana nuti guyyaa kaleessa Saamoraa qabne asiin irra wanni jedhanii gadhiisaa jedhanii gadhiifne. Saamoraan kam? Saamoraan kam? Saamoraa Yunus Saamoraa Yunus. Ajajaa waraana wayyaanee gara bahaa. Waraana bahaa kana isa ajajaa ture? Isaatu ajaja. Akkamitti boojitan isin isaan? Isa ammaa gara Hararii ol deeman. Amma bilisummaa Oromootiis waajjira qabdii isaanis ni qabanii. Osoo ol deemummaa gammachiis kanaa wanni hin jenne asitti qabanii jalladhii bira geessanii jechuudha. Saamoraa boojitanii jalladhii bira geessitan? Achirratti gadhiisanii nama godhanii fi waan hunda wanni jedhanii. Akkamitti gadhiiftan? Yeroo sana wal faallaadha, wal barbaaddu akkamitti gadhiiftan? Nuti gadi hin dhiifnu ture. Waajjirri isii magaalaa keessa waan jiruuf bilisummaa Oromootii fi wayyaaneenis waajjira achiibaa waan qabduuf jecha dogoggora akkasii akka hojjetan nutti hin dhiisanii isa gadhiisanii jechuudha. Nuti silaa gara keenyaan osoo gammachiistuu dhageenye balaatu bu'a malee gadi. Isaan gammachiis bunnaan isin immoo Saamoraa buttan. Isaan gammachiisin ajjeesan. Isin garuu Saamoraa gadhiiftan. Nuti gadhiifne jechuudha. Kuni gara laafina jaalladhiitiin. Fikiroota baay'ee boojine hogguu geessinu isa bira. Waan hunda uffatatti bitee maal godhee miltoo godhee maal jedhee karaa biyya teessanii hatta sa'aatii harkaallee bitee fidee magaalaa jaan. Akka jaalalaan moo akka namummaatiif. Akka namummaatiif. Namummaatiif malee jaalala isaaniitiif. Nama isa ajjeesu inni garuu gorsee gadhiisa. Gorsee gadhiisa jechuudha. Nama ajjeesuun ayyamu. Waan ajaa'ibaati. Nuti immoo gara keenyaan barnoota akkasiillee hin qabnu maal hin jennu kun diina keessanii jennaan ajjeesumaan nu gammachiisaa osoo gara keenyaan. Haala yeroo sanarra ta'an. Haala yeroo irra teenyee kaa. Wal waraantanii beektu eessa fa'aa turtanis yoo san? Nuti ani gara jaarsoo jedhanii xarafa gadiisaniin ture. Baay'ee wal waraanaa ollaa jechuudha. Amma warri gara keenya sun turan ajajoonni warra akka gammachiis warra akka gammadaa rooba jaalbaazuu qaajanii Ahmad Aliyyii jedhama. Warra akka araarsoo. Araarsoo baa'umnaa. Araarsoo biqilaa isa amma as jiru kanallee. Araarsoo biqilaa isaanumti amma as jira kan. Isaanis isin faana turan. Warra akka amma atoomsaa kan jedhamu ni jira. Itti aanaa ajajaa waraanaa ture. Jalgalaasaa fa'aa biras warra turanii. Hogganoonni ciccimaan gara keenya san turan gara bahaa. Gara bahaa turan. Akkamitti immoo booji'amtan? Mee akkamitti qabamtan? Akkatti booji'amne nuti. Chaartara galaa jedhan. Chaartara. Yeroo chaartaraa booji'amtan isin? Chaartara galaa hin jenne amma chaartara leencoon faanis gad dhufanii chaartara galaa. Waraanni gara bahaa jirtu magaalaa akka haallee jedhanii achi jirti achi galaa. Warri kaanis gara dhiyaa kana gara masalaa fi wanni kanatti akka galan godhanii nuti achitti gallee jechuudha. Yeroo gallu ani immoo waraana wayiin ajajaa ture. Humna ittisaa kan naannoo sanii guutuus na jala jirti. Nama jaambifadheen waraana fuudhee geesse kaambii galche. Nama jaan fudhadheen bahe kaambiirraa. Kaambiirraan bahee maaliin galuun jedhee. Galuu. Amma nama tokkootu orma akka sheeka wayii kana na yaame jechuudha. Mee hogganoota adda bilisummaa Oromoo kan miseensa godhee gidduu nama sadiinaa fiduu dandeessaa jedha. Nin daddaan jedhee. Amma sol dhufeetiin jaalladhii bira akkana jeetti hime nama sadiinaa godhanii jechuudha.
Elemoo wanni aanesoo waareetii fi abbaa biyya roobaa fi araarsoo humnaa kana abbaa humnaa kana. Araarsoo abbaa humnaa. Yeroo sadeen kana naa godhanii fuudheen geesse namicha bira. Yeroon geesse namoota 50,000 ol qabna waraana. Nuti Tigiroon sodaannu Shaabiyaa fi wanni hin sodaannu jaanii jechuu jarri akkam jaan seete qabsoo teessan bakka hin geenye dubbee keessan deebi'a. Chaartara galaa isiniin jaanii hin galina. Chaartara galtan ammoo balaa isin mudataa kan akkana jaanii. Yoo sana waraana 50,000 qabdu isin? Akkana jaan garuu isaan akkana jaanii jechuudha. Aboo yeroo akkasii wal ilaalle chaartara galaa hagguu jaanii hin galinaan hin jee namichi san. Adda bilisummaa Oromoo waraana. Eenyu kan chaartara hin galinaa yeroo sana? Namichi sun nama naannoo Kumbolchaa saniin nama beekamaadha. Nama biittilleen nama guddaa jettee kabajju. Kun yaamee akkana jedhe. Maaliif akkana jettee jennaan ani abjuun argee jedhe. Abjuun argee abjuun ani arge san Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo aangoorra jiru isaa fooqii irraa gaaree lafatti kufeen argee jedhe. Waggaa xiqqoo dhaabbannee ni nima jennaan uummanni isa baasii jeebtiin minnaan jettee ka'ee Zimbaabuwee seenaa isumaa jaaniin dhaga'ee jee. Akkasii isiniis. Isinii galaanni akkana isin ciibsee akka Soomaaliitti kana isin gabballiseen arge. Chaartara galtanii cabxanii jedhe. Namnumti sun? Dhugumas hin jedhe. Ni cabxanii jedhe. Hin galina. Isin ammoo sheekaa fi qeensiin feetanii jedhe. Ani waa'ee naasuu Oromoo laalaa Oromootiin na dubbisa malee sheekummaan qabu jedhe. Anu chaartara kana hin galina. Jennaan haayee lakkii nuti waraana 50,000 ol qabnaa. Chaartara galluus waan sodaannuu qabnu jedhanii. Haaya gaafa chaartara galtan dura qeetiyya kana dhukaasni isinirratti ta'a. Dhiiga isinirratti hin buusin haala gandarraa gabbu'aa jeera jetti namichi. Jarreen didee kute. Mee kan biraa mee waa'ee baddannoo waan baddannoo waan walitti qabatamu ture yeroo sana. Baddannoon darbeera har'a garuu seenaa qabatee jira. Walitti qabachuu ture. Mootummaan abaa'utti abaa'uun mootummaatti. Mootummaatti. Dhugaan jiru maali? Dhugaa yeroo sana achi turtan waan ta'eef. Dhuguma amma dhugaan jiru san maal seetan waa'ee bakka sanii warri hojjetee maqaa namaa dhawullee hin barbaadu ijoolluma teenya fa'aa warri miidiyaa keessa warra jaraa hojjetan. Warruma abaa'oo kana kan boojite qabdeeti Tigireen kaan ajjeeftee qila darbitee kaan ammoo aadaan baasaa jettee ni baasisiiftee kaameeraa waraabaa turan. Jarri sun eessatti ajjeefaman? Akkamitti ajjeefaman? Qabdee kan boojitee fiddee ajjeeftee achi darbiti. Isiin Tigiroonni. Abaa'oon uummata kana gootee maarree gootee jedhanii uummata fidanii baasanii garsiisanii achi keessa aadaan ol baasu harkisanii kaameeraa waraaban. Uummanni biyya sanii ragaadha ni beekoo qammaatu. Dhugumaa dhugaan kana? Dhugaan kana dhugaa waaqaan sin jedha. Waan addi bilisummaa Oromoo akkas gootee achitti guurtee akkas gootee osoo hin ta'in isumaatu shira kana xaxee akkas godhee jechuudha. Tole guddaa galatooma. Kan biraa meedda qabamtanii yoo kaampiitti galtanii kaampii sanatti maaltu ture maal yaadattu? Wanta hamaan akka ture. Wanti hamaan gadheen waan nama gaddisiisu keessa kan ture waggaa 2 turre ursoo. Ursoo. Ursootti hidhamtan. Waggaa 2 achi turre san namni 215 miseensa buuleessa dur abaa'oo kan ta'e keessaan hubaasaa jedhanii nama 8,000 kanan achi turre. Nama kana hunda keessaa filtee nama 215 keessaan hubaafatte. Nama 215 keessa jirtu isin? Keessa jirra. Eenyu fa'a yaadattu achi keessa? Na yaadadha. Fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf ammoo warra gaafas keessaa achi nu keessaa baaftu. Warra maqaa araarsoo kana warra kabbaa magaal kana. Abbaa magaal. Warra akka kiyyaa kana. Warra akka aslii. Aslii Oromoo. Oromoo warra akka Moosaa Daadhii. Namoota baay'ee jira. Warra akka Ziqii Dagaagaa jedhanii Ziqii tokko. Warreen akkanaa kun baay'ee jira. Yeroo achi keessaa nu baafte amma uummata kanaa bifa lama addaan qooddeet amma warra hafe kaan guututti isin qotileedha jettee. Arraba nuti immoo 215 kana jarri kun karkarroodha. Karkarroo yoo gadhiisanii yoo qabamtee gadhiisan karaa gaaraa fiiddi. Qotileen ammoo guutti dhiita garam deema gara manaa jette isin qotileedha gara manaa deema jedhanii jechuudha. Isin ammoo kun karkarree gadhiisuun taatu qaamuma tokko iddoo lamatti adda qotte.
Karkarroo fi loon horii goote addaan qooddee yookaan amma maaliif salphaatti qoodama amma yeroo baay'ee Oromoon maaf qoodama akkasitti fakkeenyaaf iddoo ulfaataa akkanaatti iddoo gurguddaa akkanaatti maa dursee qoodama Oromoon? Tigree maal jettee seete kaanas warra Harargee zaajaa dura mari'achiisina zaajaa booda malee jette. Maaliif jenneen nuuni jetti ba ebelu ajjeefnu guujaan ganama manni guutuun jaa zaajaa guugeesse immoo horii tokkoof lama kan qaban kana isaa waa dura keenyee jimaa wayis mudannee dhufnaa jaanii yeroo lamata dachaammee dubbii ganamaa sana irra nuu deebi'aa jaanii dubbatanii jette. Ogurra deebineef wanni ganama jenne sun sirrii miti. Jaanii waan ganama murteessan galgala nama garagalan waan ta'eef jettee akkasitti harkatti jira harka keessa jira jechuudha. Harka keessa jira. Mee kaampii keessatti mee waan ta'ee fakkeenyaaf nyaata summaawaa si nyaachisu nyaata dhageen jira wanti kun dhugaadha. Kun dhugaa qabatamaa. Fakkeenya maalirraa dhugaa sana ba'a? Dargiin daakuu fi nyaata adda addaa kan achi istoora kaampii waraanaati bakka isaan akkasitti dhiiftee biraa kutte. Yeroo isheen dhiiftee biraa kutte nyaata kana daakanii kan daakamee kan duraan jirus daakanii fidanii kana jedhamaa kana kannaniif. Kanuma maraqaa fa'aa godhatee maal godhatee nyaataa jechuudha. Kuni garaa kaasaa kaasee. Nyaata yeroon irraa darbe ta'e. Irraa darbe. Kan summaa'e. Kan summaa'e. Kan alaa'e. Kan alaa'e. Amma nama 90 nama 942. Kan kaampii keessa jiru. Kaampii keessa jiru. Kaaqayyi masqal kaartii kan deebii beeytu. Kan halkan gara kaasaana waraabessi achirraa fuudhuu fi kaan maalii jedhu achi dhumanii jechuudha. Gara kaasaan namatti lafti itti yaalaman hin jiru. Hin jiru. Nama kana hektaara guutuu kan geessu achitti wanni qotanii numaatu awwaalaa jechuudha. Numa awwaalaa uffata ayyi masqal nuuf fiddu kana warri fannoo diimaa uffata kanatti marree nama kana ni awwaallaa yoo jira hin hayyamtu. Tigreen. Kanaaf yaa uffatu kana akkanuma awwaalaati biyyuma irratti har'aa jechuudha akkasumatti. Uffata namichi firraa qabullee hin hayyamtuuf. Akkasii awwaalaa turanii jechuudha. Kaan qaxayyalloo godinaanee waraabessi haadhee baafata. Eessamma bakki kun? Hursoo. Hursoo. Kaampii Hursoo. Beekaa namni naannoo sanaa yaadannoo kana beekaa? Ni beekan. Amma akka biraatti illee beekuu dadhaban yeroo qabriin kun baay'attee guddattee warra midiri baabur jedhanii warra baabura jala jiru kana isaanii doozaraa fi meeshaa gurguddoo kana qabu jarri. Isa siyyaamtee isaan saniin balleessaa jettee. Qabrii san diiganii balleessanii lafa dirree godhanii jechuudha. Akkan beekamne. Warri midiri baaburii kan waan sana akkas godhaa ture deebi'anii eega nuti du'aa dhufne nu bira hidhaman. Akkana godhaa turre ijaan qabriin mata keessanii akkas goone dura waan beeynu kana goone jedhanii jechuudha. Warri sana ammaa warri ala jiruus ni jira. Akkas gochuu isaan maddee beesinitti. Isaan ammaa nuti akkasitti balleessanii. Yoo sana maaltu ture meeqayyi masqalii yookaan fannoo diimaan jedhamu kun namni dhufee namni waa achitti isin gargaare warruma aftan sana akkamitti aftan isin nuti mataan keessa? Amma nuti akkatti hafne tokko waaqumaan nu gargaare. Anamma lammata gaafa san fayyaallee hin dhabne dhukkubsannees. Maali ati akka maali seexaana moo maali ati? Waaqumaan na gargaare garuu dhukkubsanne akkasumatti hin turre garuu waan kana ni arginaa jechuudha. Halkan sharaa wayii kanatti qayyii masqal dhaabdee kan jiru achi keessa taa'ee namni garaa kaasaa kana dhiiga osoo yaasu osoo dhiiga yaasu osoo achi deeme ijuu kan waardiyaan asii bira ta'e waraabessi asii qabee fuudha. Qawwee qabatanii asirra ta'anii irraa illee baasanii jechuudha. Fuudhee fiigaa. Kun jiru addunyaa kanarratti waan takkaa ilmi namarraa waan takkaa nu jiru irratti hin hojjetame uummata Oromoo irratti hojjettee jechuudha. Sana booda hoo maaltu ta'e? San booda gaamma nuti 215 siinjuu san kaa dubbiin nama dheeraatti. Nama 16 halkan tokko fuutee moggaa nu baafte. Nama 16. Warra ciccimaa jettee keessaa guurtee nama 215 kana keessaa moggaa nu baafte. Nama 8 mana tokko turanii 8 mana tokko turre. Warra 8 mana kana ture kana ijaa dhugeetii kan tokko beeksisaa seenaa nama jedhaniini. Beeksisaa seenaa. Fi nama aaneessoo. Aaneessoo waaree. Aaneessoo waareetiin. Nama aanannoo mixee nama jedhamu tokko. Sheelaqaa Geetaawun nama jedhaniin warra Sheeliyyi markab gobeellee nama jedhan warreen nama 8 kana fuutee ajjeefte. Galgala kaan kan sanaan hojjeessuu deemtu. Dhugatti dhaabni yeroo san mootummaa wayyaanee sanaa wajjin jiru viidiyoon. Nama dhugaadhaan Oromoo duutuus ni qabdi. Nama keessa nama jira. Nama keessa jira.
Kamalaaji jedhanii nama baalee tokko dhufee Kamalaaji. Eeda jara 8 san fuutee ajjeefte. Isin biraa. Eedana isin ajjeesuu deemti. Ani amma dirree dhawaa dhaqeetiin warra Qayyii Masqalitti himaa. Achiin hin baafadhaa. Feetanis na himaa feetanis dhiisaa. Warra kan akkanaa jira ani baafadha jedhee kutee Qayyii Masqalitti himee Qayyii Masqal namitti dhalaa takkaatu hooggantuudha. Achi isiin fiigaa dhufte. Mee jarri akkas akkasiisa eedanu biraa fuutee kuttee jenne. Amma nu kan amma waaxoo bakka jedhaniin takkaa jira. Waaxoon san bakka nama liqimsitu jechuudha na fakkaatti afaan jaraatti. Bakka kaambii waraanaa san jalatti namatti awwaalanii hidhanii jira. Achi cinaa jirra nuti. Lafa wayii kaampii qotanii achi jalatti nama. Achi jala birgeedii san jala jira. Amma Qayyii Masqal keenya dhuftee banaa manan agarsiisaa jetteen jarri barnootaas hin qabu goo waan dhaga'anii. Mucaa daangaa jedhaniin tokko achi jira baay'ee badaadha ija takka qaba. Ni diitee jechuudha. Achi deemteetuma bilbiltee mallas faata bilbiltee na fakkaatti agarsiisaa jedhanii. Akkasitti dhuftee nu argite boochee jechuudha. Boochee faranjiin tun baay'ee garaa laaftee ani garuu dhiifama naa godhillee dhuguna kanan laalu warri amantii islaamaa hin qabne kun garaan laafu na fakkaatti. Mutta gara jabeessaan akkanan jeetii yaada. Akkana eegata laaleen seedaa faranjiin kun jannatuma uummanni odeessu goonuu namni galuu qabu faranjiidhaan jedha. Gaafa gara kaasaan akkasii fixu sanis harkaan irraa haqaa turte gara tiree funyaan qabattee nama baqatu san mukaan sharrooyisitu irraa haqaa turte harkaan. Namni biyya keessanii isin baqataa hambi dhufee dhuftee akkasuma gootii jechuudha. Faranjiitiin san boochee dirqiidhaan isaan akkana qabu itti qabatan ajjeesaa jetteen seenteen ulaalte. Silaa warra galgala kana ajjeesuu galgala lammataati gosa 8 kunis jechuudha. Kamal Ajeegaa Jibuutii irraan baden. Amma eegasa guunutti himan Jibuutii seena jedhan. Jibuutii seenin odeeffannoo kana dhagee isaanii kennu. Warri du'e sin du'a oolche. Du'a nu oolche inni Jibuutii seena. Amma beektu iddoo inni jiru wayi dhageessanii beektu Kamal Ajeegaa. Dhageenye garuu akkasitti hin dhageenye. Garuu yeroo saniif immoo uummata biyyaa naasuu qabu warra oguu qoqqorannee gaafannu baafatee inni Jibuutii seene harkasaa itti bahee jedhan. Akkasitti waaqaa waliin isaatu nu baase. Sana booda maal taatan? San booda waliin nu qabdee amma Qayyii Masqal kana jalaa fuutee achi fuutee nu deemte. Fuutee asiin gara Finfinnee kanaa gara Saarbeet kanaan achiin akka nama walisotti oofu warra buttaa jira Badaamii Tulluu kanaan Zuwaay deebiftee Zuwaay nu geessitee bakka qonnaa hunnisaa. Mana hidhaasaa Zuwaay. Karaa kana gaafa deemtan waraqaa wayii gadhiisaa turtanii jedhan. Kursorraa jalqabnee kitaaba inni daftara Qayyii Masqal nuuf fidde kan baay'ee jira. Xixiqqeessinee jirree tolchinee walitti hanga kitaaba hanga yaadannoo wayii goonee baay'ifnee namni barreessinee amma. Maal jedha barreeffamni? Isaanuma keessaa maal jedha barreeffamni? Barreeffamni kun maal jedha? Nuti miseensa bilisummaa Oromooti. Warra akkana ture. Jarattiin kun gara Maqalee nu deemti, nu jeesuuf deemti. Kun achitti kun kuttee akkasii quba qabaadhaa jetti. Jettaniitu darbachaa deemtu. Darbadhaa jechaa deemna. Makiinaa keessa asii kursii irra kanatti taa'aati. Kursii gubbaa taa'aa mataa achiin baafatin harki keenya hidhaadha achi gubbaa kana nu godhaa. Harki keessanidha. Hidhaa. Akkamitti immoo gadi darbatu? Eeggannee achi darbinaa jechuun hoddumaan. Asii waraqaan san ilaa dirree dhawaatii facaate ilaa hanga Zuwaayitti intala dhalaa takkaatu argee jedhan waraqaan. Achi fuutee waraqaan tun Qayyii Masqalittis nu geessaa jetti. Jalatti immoo Qayyii Masqalii nu qaqqabsiisa. Nu qaqqabsiisa namni Oromoo taate namni laalaa Oromoo qabu waraqaa tana fuudhaa waayii jala Qayyii Masqal nu geessaa. Nuti immoo namni hanqi kun gara Maqalee kunne namaan qasaniis achitti nurraan biftee ajjeeftee nuti kunne jennee akkas godhaa barreessinee akkasitti namittiin takka fuutee Zuwaayitti waajjira Qayyii Masqal geessitee guyyaa torbatti dhuftee jechuudha namittiin isaa. Kanumti fannoo diimaa achitti uursootti isin dhuftee du'arraa isin oolchite sun waraqicha argatteetu immoo baatuu dhufte. Mana waatii argattee jira. Mana hidhaa achi immoo dhufte. Mana hidhaa dhufte asii. Ajaa'iba. Guyyaa torba dhuftee dachii tana jala awwaaltu na jalaan baaftu jettee. Yoo as jala awwaaltu na jalaan baaftu. Akkasitti dhuftee jahatti nu hordofaa turte. Amma osuma horsoo kana jirru Zuwaay jirru gaaf tokko galgala tokko namni bade.
namni mana hidhaa kana keessa rabbitti haa tolu warruma mana yaalaa hojjetu warra akimootaa kana sibiila sakkeettoo jedhanii san hatanii nuu fidan. Yeroo ilmeen nu godhu dhufan fidanii nu sakkeettoo kana fuunee foddaa kan akkasitti akka goommaa makiinaa ji'a tokko guutuun murree bas. Guyyuu haat qashuma muran guyyuu haat qoo muran ji'a tokkotti muramee jechuudha. Karaa baawwayii tolfattan. Tolfanne amma nuti kophee godhannee maal jennee ni baafanne jennee hanqa kana ammaas namni ka barnoota hin qabne illee hin dandeetti kumaantummaa maarree jinnii kana shaakala halkan guutuutti bulla mana keessa. Akkaataa itti dhahonii isii harkaatti ba'a. Yeroo namni sagal bu'e kan kurnaffaa mucaa gabaabaa tokko niin boojii akkuma akkana jee garagaletti akkati san cinaa maammaa jedhanii waan isaan irra taa'anii eegan kanaa jira dub jee lafatti achitti dhaga'anii rasaasatti qabanii jechuudha. Namni torba du'a ba'e badi. Sagal ba'e. Eenyu fa'i beektu jarreen kan. Jarreen beeyna warra beeynu ni jira. Bahanii kan boodarra akkasii kofeesaan nuguu qabame isa qabnaan amma fuudhee ni bira geessanii xiqqoon miidhame bakkuu fayyee akkamitti kana godhuu dandeessan akkamitti wanti kun ta'e amma dhufanii mana kana guutuu manarra koranii ayoonaaq jetti manarra yaate foddaa kan amma carqii wayii akkasuma magaarrajaa kana keeshaa wayii dooniyaa isii jaansan irra gadhiifamee jira hin argine jechuudha. Amma nuti yeroo isiin dhufte nuti nu ciciifnee kophee illee huccuu silaan nurraa bantee ni argiti kophee qabna. Warra aangoo gurguddoo qaban warra ammoo if sodaatan warra abaa'oo turan isaan kanaatu kanatti mala nuu dhawee kanatti baduudhaaf yaana jedhee hime ammoo gubbaa kun. Tooftaa kana isaan tuume. Jalaa baase. Amma nuti nama 30 kophaa nu baafattee nama 20 ni baaftee amma sibiila balastiraa makiinaa guddaa kana makiinaa guutuu balastiraa guddaa kana 30 cabsitee fiddeemu. Nama amma alaan jira. Isayyuu kan biyya keessaatti biyyum keessatti tumanii isinii fidan. Tumtuma geessanii tumanii walitti dabsanii uranii bakka wanni itti kaayanis tolchanii fidan. Amma qambarri yookaan harqootaa gagga'u kan. Gurgudduma kana fidanii asitti makiinaa irraa yeroo gatara shak godhanii yoo maali jedhe wayyaaniin qabwee nuuf fiddeen jedhe. Hidhannoo. Dhuguma amma ijoolleen baay'ee warri beekoonni jiranii fiddee lafa nu harte. Mudaa maal jettee mina halkayante warree jedhanii jechuudha. Jalqaba isinitti kaa'an immoo jechuun. Tokkoffaa dura natti kaa'an. Tokkoffaa dura natti kaa'anii yeroo natti kaa'an mana keessa isaan jiraniin utaaleen. Isumaan. Isumaan. Utaallaani maalii naan jedhan. Maaliin utaalaan duraan hidhamtee turte naan jedhan. Akaakayyuu kiyyaa abbaa kiyya ana takkaa hidhaa Habashaa duraa hiikamtee hin beeknu Habashaa hidhamaa turre. Kuni waan keenyaan hin beekan jedheen egaa gabroomne takkaa hiikamnee hin beeknu. Ammallee waan siyaasaa ooftaati arfeeta qabatnaan jedhama. Amma kamiilaa harkaatiidhaa. Harkallee. Harkallee nutti hidhanii warra 20 katiinaa harkaa kanatti hidhanii katiinaa kana ijoolleen teenya halkan tokko warra bulchituu banu beeyti. Isa shanshalata gurguddaa kanatti balbala duratti kanatti namni moora gariin naanneessan kana guddaa kana jiranii fidanii sinitti jijjiiran. Nama 7,000 kan hidhuu fideef jenna namichi tokko magaalaa kana keessa jira dhiifama naa godhe illee maqaa isaa illee ta'u. Nama 7,000 kan qopheessee fide. Qopheessee fide. Isa guddaa kana fidanii asittis kophaatti qollofanii achittis kophaa qollofanii maftaa gurguddoo balbalatti godhan tana itti godhanii fidanii nuu hidhanii. Nama 30 kana ganama yeroo fincaan bahan akka kiiloomeetira tokko ni geessi bakkatti. Qonyetti baadhaa geessa. Sibiila immoo ni caba sibiilli fuudhanii akka isaan fincaan oguu bahan. Sibiilli nu jalaa cabaa. Sibiilli cabaa akkasuma mana fincaanii geessaa jaaniini. Mana fincaanii ganamu namaatu baatee nu geessa. Arras nama tokko warra gayyaa qaama xixiqqaa kana fa'aa kana saammattee fuuti ijoollee warra kabbaa magaalaa gurguddaa kana warra araarsoo kan ni sodaatan. Gurguddaa kana kuuni fuuna jaan warra kabraan dheeree jedhanii tokko jira ijoolleen baay'ee jiru warra kabisaa biraa. Harkis miillis isin hidhaa. Kanaaf deemuu waan hin dandeenyeef fuudhanii immoo mana fincaanii isin geessa. Akkamitti teessanii fe'ee. Amma akkam godhan. Sila harki isin hidhaa miilli isin hidhaa akkamitti mana fincaanii teessan. Margaa kiyya dhuguma rabbiitti soba siimuu fi yookaan nama maqaa xureessu osoo hin ta'in waan nu mudate. Mee miila kan akkanatti waan tokko hidhii akkasi bakkee gattaa jedhanii abbaan fedhan taa'u. Namni akka horii akkana ciisee hagaa ture jechuudha.
kan biraa isa kanarraa dhiqaa jechuudha. Muudaamee yeroo hunda ati waa dubbachaa malallee numa dho'itaa mala nuu dhawii jedhanii jechuudha. Dhiifama naa godhi gaaffii ta'e tanaan itti agarsiisa. Dhiifama malee akkana godheeti. Asiin akkanatti baasee asiinis baasee manni wanni san hanqan takka akkas lafarraa ol ka'anii gahaa jaajuuraan tolchanii garuu akkuma qaamni namaa kun hin mul'anne malee namni jedhama tokko asirra bahe anis achirra bahe qabiyyati akkasitti. Kana duubaan qabanii. Kanaas qabiyyati. Namni lama akkasiin dura raasaa akkas ol ka'anaa mire akkasitti bakkee mana fincaaniir. Dhugaa waaqas hin jedhu. Akkasitti bakkee bahaa turre ijoolleen kaan isaan bu'aatuma bishaan durraa dhiqaa turanii jechuudha. Kan durraa dhiqaa kan akkasiin nu baasaa turan. Waggaa tokkoof ji'a jaha akkas nu gootee warri kintaarota qabu. Mulluqtee dhumee warra kaan maal jee akkasitti. Waggaa tokkoof ji'a jaha harki keessanis miilli keenyas hidhaa ture jechuudha. Dhiifama naa godhillee akkasitti. Makaraa sun argaa turre achi booda gaafa isiin kana nurraa hiituu booda maal godhuu qabnaa jedhanii jechuudha wal mari'anne nyaata dhiifnee dhumu yookaan yakkamtoota nuun jette amana murtii nuu bantu immoo kanaa miti yoo jette anu gadhiiftu jennee nyaata dhaabne jechuudha. Nyaata dhaabuu kan ammoo jalqaba isintu fideedhan sirbi mana hidhaa Itoophiyaa keessatti nyaata diduu isintu yaada kana fideedhan. Qat goonee dhaabne. Uwwisataachuun hojanii amma bachoofaa qabanii sukkurafaa qabanii meeshaa isaanii sakattaa jettee meeshaa keenya sakattaatee. Sirumayyuu akka manatti waan hafne. Waan hafne. Dhokatanillee akka waan gosa wayiileen dhun. Haayilaandii bishaanii waan bishaan itti dhugamu waan maalii jedhamu kana guutuu baafte. Mana keessa akkuma duutaniif sirumayyuu. Nama lama qofaatummaa mucaa tokko roobaa culul jedhanii inni yaadadhaa kaanillee maqaa isaan yaadadhu isaan lamaan akkam jedhan seeti nuti nyaata dhiifneen duunu nyaata ni nyaanna. Garuu immoo yeroo jarri kun namni tokko du'e rasaasatti horiinee duunaa jennuti. Akkasumatti guyyaa ammaa jahamoo kana goollee warri garaacha qabu kun dadhabee laaffatanii warri gaasirri qabu kun gaggabanii wanni jedhan roobaa cululsan kan jedhamu siin jedhu kun fiigee rasaasatti. Baheetuma fiige? Fiigee bahe. Ittiif darbeetuma bahe. Ari'anii rasaasaan hin dhawinaa qabaa jedhanii qabanii jechuudha. Isinitti deebisan? Isan nutti deebisanii. Akkasitti guyyaa torba booda amma ajajoonni isaanii Tigiroonummaan kun tokko tokko ni jira warri garaa laafu ni jiranii. Dargiinis akkas nu godhaa turte. Isinis amma guu kana gootan uummata kana gootan kun jijjiiraman fidu. Jarri kun duunaan qawwee kaayatiin gala warri jedhanii jiran. Achuma warri isin eegan kun. Kan ammoo jarri kun gadhiifamnaan qawween kaayaa jiruus ni jira. Achuma keessa. Yoo jarri kun akkanatti nyaata dhaabanii dhuman nu qawwee keenya deema. Qawwee keenya galla kan jedhamu. Warri kaan immoo yoo jarri kun yoo isin deemtan nutis qawwee keenya. Yoo jarri kun gadhiifame. Yoo garri akkas jetti Tigirootuma keessaa warra akkasiitii jira jechuudha. Warra mi'aa qabsoo beeku waa'ee namummaa warra beekus ni jira keessa dhugatti. Namicha tokko jira nama barataa cimaa Akiliiluu jedhaniin dhugatti nu gorsaa jechuudha. Yeroo hunda nu gorsaa. Carraan carraa arganne kana argachuun malaa ittiin taphatinaa lubbuu kana maarreen godhinaa jedhaa nu goggorsaa ture jechuudha. Boru guyyaa biraati. Hin bari'aa. Ni bari'aa. Har'a akkasitti aangoo argannee Tigireen deeggarti akkasuma godhaa ture Amaarikaa dargiin akkasuma godhaa turte har'a kun nuyi isinis carruma argannee har'a wanni goone malee egaa miidhuu fi miti namoonni keenya tokko tokko waan nu banneef waan kana ja'a jee nu gorsaa ture. Akkasitti nyaata guudhaafnee guyyaa torba booda gaama ministeerii gaafasisan illee yaadadhuanii Tigiricha dhamaa wayii tokko fidanii maalii yaadni keessan akkana. Yoo mana murtii isinii banne ammaa ni nyaattanii amma yeroo fidanii gulukoos kana itti gakkaayan xiqqashotti yaa'e kan dammaqe ofirraa darba. Nan du'a. Nan du'a jedhanii. Murteedha. Murtee. Warra dabuuf kanaa hidhamaa fidanii makiinaa irratti nu haranii keeshaa wayii. Mana yaalaa nu geessanii akkasitti waa kan nyaatuuf dhuguu dhuyne akka tokko hoyyooyne osoo torbaan lamaa hin gahin mana murtii nu bananii jechuudha. Maaltu isinitti murtaa'e gaasa? Waggaa 10 booda mana murtii nu bananii. Amma waggaa 10 hidhamtan ursoodhaa kaatanii amma baatuu kanatti waggaa 10 guutu. Waggaa 10 guutu. Takka mana murtiitti hin dhiyaanne. Mana murtii maal hin qabnu himataa'u. Amma akkanuma lafaa ka'anii uumanii himata
xoor maannasaa saasisa jedhu. Nugusa nagasti laayii maarree kan jedhu kan jiraami mootii mootota irratti fi uummata irratti dhukaasa banuudhaan jedhanii himata akkasii nubbanan. Maaltu isinitti murtaa'e? Yeroo himata nubbanan yeroo dura dhaqan ijoollee takka guyyaa duraa geessanii itti murteessanii isa lama daana baanu geessanii eeguu nutti murteessan. Murtii du'aa nutti murtaa'e jechuudha. Murtii du'aa? Amma eenyu fa'i yaadattu yeroo sana nama meeqatti murtaa'e guyyaa sana? Nam torba. Guyyaan murtaa'e malee nama torba nuti warri murtii du'aa yeroo san fudhate. Nama torbatti murtii du'aa? Murtii du'aa. Eenyu fa'i yaadattu? Moosisaa Daadhii nama jedhamu, Aslii, Araarsoo Abbaa Humnaa, Abbaa Magaal, Siqii Dagaagaa, Fisaa Birraasaa. Fisaa Birraasaa. Namoota akka kiyyaa kana warra kana. Murtii du'aa yeroo murteessite iyyaallee duriyyeen kun hundi baay'ee na jaalatte ani iyyuu nama kana fedhu amma na hidhaattis. Cufti natti dhiyaatti. Yeroo murtii du'aa na murteessan kun gubbaarraa gad dhufe. Dura mana murtiitti kun na murteessan waan tokko yaadadhe. Namootuma keenya kana keessaa isaan tunu ajajee nuti nama finnee jaa isin gadhiifnaa jedhaniini warra akkas jedhu ni jira. Akkas jedhan. Gadhiisanii waggaa 9 booda dhufanii ragaan irratti kan ba'anii jira. Isinum biraa deemanii immoo isinuma irratti ragaa ba'an. Jarri sun dhiira Oromoo maaliin waan jedhanii yoo dhugumaan jarri sun Oromoo ta'e waaquma irratti jennee amma namoota namoonni isaan kun amma kanallee nama tokko naannumaa ani itti dhaladheetti dhihoo jira. Garuu afaan Oromoo beekan malee jarri Oromoo miti. Dhuguma isaanii qoradhee kun laalu waan akka Araba wayiiti. Oromoon dhiiroo akkasii cubbuu ragaan duratti hin baatu jennee laallee amma walitti kun akkasii laale. Maaltu isinitti dhaga'ame guyyaa murtiin isinitti murtaa'u? Baay'ee guyyaa isa maaltu na dhaga'ame. Maal dubbattan meennaa isinitti murtaa'u? Yeroo wanti murtaa'e amma dachiin kun cilla jettee na dukkanootti. Guyyaadhaan? Ayisoo maali olii jennaan isaaf ta'e maarree naan jedhe tokko. Ayi maali yoon du'eesse eersiinuu nama fixaa jira. Harka Tigireetti yoon du'ee natti hin dhaga'amtu jedhe. Namicha tokko guyyaa sanii taranyaa ajajuun jira. Saggaayee jedhanii waan gabaabaa tokko. Gochirraa gabbaanii anshaalata manuma keessattuu natti hidhanii. Oguu mana hidhaa gad deebine gara mana dukkanaa oofaa jaan. Maali jedheen adaanii jedhaniin tokko jira. HIV nu nama jeefti jedhee isin hin qoranne qofa. Jaan HIV maaf nuun jettaa? Nuun jettee. HIV isin hin jenne. HIV nu nama ajjeesaa jira. Fadhii daqiiqaa 5 takkaaf jecha namni kun du'aa jira. Isin yoon ajjeeftan annatti hin dhaga'amtu jechuu kooti malee isin eersin jennee jedhe. Garuu namni tokko kanuma karee gurbaa isin jedhuu sani yoo HIV qoricha harkatte nuti isin baanaa jechaani ture jechuudha. Isin eersiidha jedheen dhugu. Soba isin hin jennee dhugaa jedhee maalirraa maaf rakkiftan jedhee mana dukkanaa keessa jedhanii HIVdha jeen isin. Sodaatiin silaa jeesuuf deemanii naan jedhe. Maal tafe kana? Silaa murteen du'aa akkamitti ajjeefamu jedhan murteen du'aa. Ani yeroo natti kan nan kiyya rasaasaan tumamee akka du'u jaan. Rasaasaan tumamee. Waxiyyitta dabdiboo inti moot jaanii jechuudha. Yaaltaa waqeessa waltaa waqee gibraa baroochi gaar baantee tisaas mooto wal jaan. Namni kun dhalaan jedhamu dhiiran jedhamu. Kan du'e kun hin beekamu. Bakka itti du'e hin beekamtu. Yoo murtiin isinitti darboo namni ture nachi. Achi turane. Maal jedhu isaan? Ijoolleen baay'ee bobooyan. Bobooyanii. Ijoolleen san gaafas booda yeroo achirraa baatee kan rabbi godhee gaan beekne Tigraay hotel maarree gajaan kana fanjii ittiin dhoone. Warruma akka charee fi inni kana. Charinnet faa dirribee faa. Warra kana hunda walitti qabdee iddee hidhatti guurte. Maakalaayii turanii. Maakalaayii irraa qaalittii fidanii yeroo fidalama duriyyeen qophooytee eeggachuu jirti. Jara kana ni finna jedhanii eeggataa jiranii. Itti bitanii mana hidhaa keessatti sirreessu. Tunum beekanii. Gurmaaniituma reebu nama dhufe. Qophaa'anii eeggatanii yeroo dhufan isaan dura qophooyne nuti. Isin immoo isaan reebuudha. Qophooyne jiran yeroo san. Yeroo ijoolleen dhuftee qaanee meeshaa irraa fuunee maarree godha. Maali? Sunti anaafaa maaliif waan dhufanii duriyyeen tumnaaf hin deemtu. Jinni tumtaawu maal tumtaas keessatti. Samii kanaaf dachii waliin maxxana malee asii waan takka tuman hin jirtu jennee dhorkine akkas
Akkasiin nu bira turanii jechuudha jarri anis namichi Tigirichiin siin juusan dhuguma carraa arganneetuma murtii kanatti murteessine malee isaan ajjeesuufi minuti eersii waan fadhee nuun jee mana dukkanaan geessinaa jedhe. Osoo natti murteessin dura nama murtiin duratti murtooyte harkaan miila hidhan. Naniin akkana jettee koottu fiidi namichi anumarraa hiikee jechuudha. Fuudhaa alambaqqaa geessaa jedhanii alambaqqaa bira nu geessanii achi turre. Sana booda maraattan jechuun dhagaye. Maalitti maraattan? Akkamitti maraattanii akkamitti immoo fayyitan? Yoo sana immoo maal gochaa turtan? Waggaa 6 guutuu paantii malee uffata guutuu kan haati manaa kootii rabbitti araaramu. Itti deebina. Itti deebina. Uffata kana lafa kaa'een waggaa 6 guutuu kanatti hin deemaa jechuudha. Bishaan kana Irkaanii kana abbaa lama kana qabadheen fuudhee kana asirra kaayee qaama kanatti hin duune guyyaa guutuu kanaan fiigaanii oolu mooraa keessa. Qullaadhuma. Qullaa. Waggaa 7 guutuu waggaa 6 guutuu hin jedhu. Waggaa 6 guutuu. Waggaa 6 guutuu cunufanne. Qaamni kun hundi karaa achaana ta'e halkan ni ciisaa birdi libsii maarree buseen kun ni jirti na nyaachuu hin dandeessu qaamni kiyya cittaa'e. Nuti waan akkanaa beeynaa kana keessa turree sun dhageenyu naan jechaa turanii. Isin gowwoomsitanii bahuuf maraattan. Kana yaaliin godha jeen tattaafadhe waggaa 6 godhuu godheen dadhabee. Waggaa 6 guutuu amma itti fuftanii maraattan kana humtuu namni isin amanuu dadhabe. Amanuu jitte. Aaraa kun nuti tooftaa kanaa beeynaa. Barandaa ciisaa turree maarree ciisaa turree maraanneeti dargii kana cabsine tooftaan tun fudhannu jedhanii diidanii achiin booda. Maal jedhu Oromoonni warri kaan warra akka keessan sababa garaagaraatiin kaan immoo qabsoodhaan mana hidhaa sana keessa jiran iddoo isin jirtan baay'een isaanii siyaasaan akka ta'e nan beekaa. Maal jedhu isaanu? Isaan ni beekuu baay'ee gadduu. Mee dhiisii waan jedhu waan nu godhe wanni mee usaa isin kasii miti. Yaani nuti amma jarma jedhanii gaaf tokko rasaasni miila kana baay'ee na diidee na dhukkube. Fuudhanii Finfinnee na fidan. Reebichummaa jirti. Yeroo na fidan uummanni warri Finfinnee keessa ni jiran warri gadi dirribee kun warreen waldaa Macaaf Tuulamaa keessa jiran kun jaarmee ciccimaa jiras keessa. Amma isaan kun akkasin ta'in haalatti uffataan uffadhaa. Amma kun miseensota adda bilisummaa Oromoo oguu jedhan nu dhagahamti. Maal jedhanii akkuma nama isaan kana irraa qaanfatuuf irraa uffata uffannee jechuudha. Muudaan fayyee jechuu eegalte Tigiree. Muudaan fayyee jettee akkasitti san keessaa baanee jechuun mata haadha manaa koottiin sii deebi'a. Mee gaafa murteen kun nitti murtaa'u maatiin keessan maal jedhan? Amma yeroo murtiin kun nutti murtaa'u haati manaa kootii duraanis qabsooytu turte. Fakkeenyaaf maatii keessan wal qabatee murteen du'aa gaafa isin irratti darbee akkamitti dhagaan isaanoo reediyoon darbe moo? Amma ani waan itti na gaddisiisaa jiru wani yaadadhu. Haga amma silaan ani du'ee haati manaa kootii sanaaf ta'e. Baay'ee rattola. Waggaa 10 na jala deemtee dhuftee mana hidhaan nu laalaa turte jechuudha. Waggaa 10 kana guutuu nu jala nu hordofti. Amma nama yeroo san abbaa manaa kiyyaatii hidhamee jettee kun maali inni ni yeroo jennu adda bilisummaa Oromooti jettee miti adda bilisummaa Oromoo ni hine nuti. Ashabbaarota hinee jedhanii jechuudha. Yoo adda bilisummaa Oromooti isin garsiisan. Amma gaaf tokko alaala fidanii agarsiisanii akkana jedhanii na cinqanii akkamiin jedhama naan jettee akka jettuun silaan godin dhiiftuun hojjeefti. Jaarsi kee maali eeguu siin jaan ashabbaarii jiinii jedhe. Amma guyyaa kana yeroo dhufte maali jaarsi kee ashabbaariidha jettee laayisoo kan barbaandu kana koottooti hollaali kan haati wanaatu kana jettuun kana jedhanii fidanii agarsiisaa turanii jechuudha. Akkasiin maqaa isaan nuun arrabsan san itti himee maqaa saniin dhuftee nu laalaa turte jechuudha. Ilmaan 6 irratti dhiiseen biraa hidhame. Ijoollee sanis guddisaa waggaa 10 guutuu na jala deemtee osoo na hordoftu 94 mana murtii yeroo banan murtii du'aan murteessan. Yeroo murteessan Ahmad Ismaa'il Muudaa nama jedhamu abaluu nama jedhamu murtiin du'aatti murtooytee xiyyitii tumamee akka du'u jedhanii odeessi televezyiinaa reediyoo addunyaa kan guutuun
odeessaa turte ijoollee yuunivarsiitii Itoophiyaa tana keessa jirtu kan lama qaleellee warri jiran. Ijoollee yuunivarsiitii hundi gaafa inni du'e Obbo Girmaa Waldagoorgisitti mallatteessee inni du'e guyyuma isaa wallaala haa du'u ture jaanii jechuudha. Ijoolloonni isaanii jirti amma ani sobuu miti. Akkasitti haati mana kooti waggaa 2 guutuu natti himne na dhooysan dura. Du'a lamatti murteessinu amma isii duute inninis yoo ni bitan ammatti himne naasota naayyoo du'e hin ta'uu jedhanii waggaa 2 guutuu na dhooysan. Ishiin akkam hin duute ishiin? Duute? Akkamitti? Naasumaan duute jechuudha. Gaafa murteessan himan? Amma reediyoodhaa fi televizyiinii amaarree warri dhaggeeffatu. Dhaqanii itti himanii bara kanatti muudaan du'e ajjeesuuf deemanii inumaatu garuu isaan gaafa kanaa du'a jedhaniitu himanuutti. Sangaa wayii fuutee magaalaa geessitee gurgurattee nin deemattee yeroo as deemtu laguma tokko rooroo geesse wannuma kana dhaabbatee jira. Mana yaalaa oguu geessan duute. Akkas ilmaan isaanii facaaftee duute. Baay'ee wanna gaddisiisu sanuma jechuudha. Achi durallee waggaa 9 guutuu waa'ee qabsoo kanarratti yeroo gara Soomaalii kana turre waggaa 9 guutuu nu gargaaraa turtee qabsaawaa turte jechuudha. 10 irratti hidhaattee 19 irratti akkasitti ilmaan sii facaaftee duute jechuudha. Tole. Sana booda murtiin du'aa isinitti murtaa'e immoo ammam jiraattan akkamitti immoo baatan? Murtii du'aa godhatti murtooytee ol iyyadhaa jedhanii ni iyyanne. Yeroo iyyanne lidataa kana dhufne amma xaqlaa immoo maarree jedhanii cin wanni godhanii ni dhayinne. Namichi tokko maal nuun jedhe seete Oromoodha. Namni 2 immoo Tigroota. Ijoo jenneen qotileen har'aan ta'inaa jedhe. Qotileen beektuu jedhe ni beeknaa jenne qotileen har'aan ta'inaa jedhe. Waa'een keessanii yakki isinitti murtaa'ee badiin isinitti murtooytee beluu ajjeesanii nama dhiiraa ajjeesanii dhalaa ajjeesanii saba sun ajjeesanii hin jettu. Na qotileen ittiin ta'inaa dubbiin keessan akkana jedhera. Dubbiin keessan akkana duuba kanaa waa qabdi jechuusaati ba. Isinirraa hir'isuu hin dandeenyu jedhanitti. Xaqlaayin akkana jedhee sabbaretti jedhaa jedhan sabbara guudha innis kan manuma jaanii jechuudha. Dubbiin keessa waa'eef keessaa qabdii nuti intalli takka Amaara Daanyaan. Namichi kun qubee nama barsiisee akkana godhee jettanii du'a yeroo itti murteessitan kun sirriidhaa jetteeni jechuun namni mootummaa wanni kanarratti tumamee jira afaan ofiitiin barachuufi lakkoofsa 39 fottoqanii maarree jiraachuuf kan jedhu kan isaa mootummaa tanaatti tume qubee nama barsiisee jechuudha akkamitti du'a nama murteessitanii jette. Amma achumatti dhaabbiyanii natiisii dhaabaniituma guyyaa kana adeemanii hojiirra adeemanii nama biraa fidan. Anuma yeroo natti murteessitu san hirmaan deddeebi'ee sitti malee daanyoonni nam 3 Daaniil Waldamaaramii fi Lu'ul Gabramaaram jedhanii Tigroota. Namichi tokko Adam jedhanii nama Wallooti. Amma galtaa boqeessa waltaa boqeessu biraa baroochi gaar jedhanii du'atti murteessuun fudhadhu jedheen. Harkaan jedhan amlaachaa diimsi yemmuu maali? Harkaan nu murteessan. Harkaan du'uu qabaa jedhanii natti murteessanii inni Adam sun ni diidee jechuudha. Kun harkaa murtii du'aa jedhanii nu murteessanii. Akkasumatti eegas booda kaa dubbiin asuma fagaachaa deemtu gamanatti goota dhiyaanne. Akkaataan ittiin nurraa kaatetti. Waan qabsoo ala jiru kun immoo gaaf tokko milkaa'ee gaaf tokko ta'ee mana hidhaa kana keessaa gadi baana jettanii sammuun keessa waa yaadee beeka. Waan dhageessu waan alaa kana immoo. Waan alaa ni dhageenya. Garuu kan dhageenyu qabsoon illee bahuu baannu. Jijjiirama tokko waaqni ni fidaani baana kan jedhu takka abdii kutanneen beeknu. Karaa namaallee ta'uu baate karaa waaqaan ta'a guyyaa tokko. Abdii kutanneen beeknu. Warri hidhamaan kaan iddoo dhufan achi nu bira waggaa 20tti murteessan kan fannisee jira. Warri Oromiitti murteessan jarri kun hin baane ka jarri kun hin baane eessa baanaa dhufanii halkan shaashii wanni tana qubaatiin inni isii jantanaaf jecha nu kan tuqan kana baqayfatanii fo'anii warri fajjeesse baay'ee jira. Qondaaltonni yeroo sana turan namni dhufanii achitti sin doorsisanis sin arrabsanis jiru jedhan. Jiru. Dhugumaa wanti kun. Dhaadannoo adda addaa jira.
Hogganoota ciccimaa warra wayyaaneen jira. Isin namni 215 kuni baatanii uummata rakkisuurra yoo asit dhumtanii kajuusni jira. Akkam uummata rakkifnee uummata waan nu himatee eenyu ajjeefnee eenyu miinee abaluu kana ja'a nutti himaa jenneen nuti. Isin hanqe kun baatanii gabba'uurra yeroo likkinnaas gabbaallee eenyu sun abbaa isaayyee yoo isin baatan asii keessaa rifeensi baha. Yoo isin maneedhaa kana gabbaatan asii rifeensi baha. Eenyu jedha? Abbaa isaayyee. Achi dhufeetu malee. Amma yeroo kana nuti waaqumaa beeka jenneetuma osune gaafa amma dubbiin deemtee yeroo mallas du'e nuti ji'a duraa dhageenye jechuudha. Yoo kana waggaa meeqa hidhamtan egaasi? Waggaa kana amma kudhaawaa duruu hidhamnee bara. 10tti reenu murteessanii amma turree osoo jennu waggaa 23 ji'a 6. Waggaa 23 ji'a 6 hidhamne jechuudha. Amma yeroo kana bas utummaa yeroo mallas du'ee wanni jedhamu kana booda gaafa tokko dhufanii gaddaa isaa kanaaf jecha muummicha ministeeraa du'ee akka gaddaa jedhanii biyyi guutuun Itoophiyaa gadditee isin qofaa fi warri qilintoo kuni gaddaa jedhanii jechuudha. Waliin nu qabanii maaliif gaddi? Amma daabaatuudha qilintootti immoo darbitaniidha. Garuu waggaa lamatti nu geeddaru darbanii asii wanni jedhan achitti wanni jedhan asitti. Garuu yeroo nu murteessi murtii du'a nu murteessite qaallittiidha. Qaallittii turte. Amma qilintoo dabarre ammaas. Duuba achi dabruu fi asi dabruu kanaan amma mallasiif gaddaa nuun hin jenne ree dhufanii waliin nu qabanii manguddoo Oromoo irraayis amma aanaa abbaa magaalii namoonni jechima biraas ni jira. Warra kaan irraayis namoonni irraa waliin qabanii nu geessanii hin gaddinuu jenneen. Maaliif hin gaddine? Diina keenyaa du'e. Akkamitti? Xilaahuun Garbii jedhanii nama tokko jira. Baay'ee cimaadha. Warra Matakkalii Goojjee jedhanii maqaa isaa qoosaa. Oromoo Matakkal kan. Waa'ee Shaabiyaatii fi waa'ee Mallastanaa wajjin wal qabsiisee waan hedduutu dubbatee jira jechuudha. Hin fadhan isaas. Amma yaada kannaan hin jedhanii yaada kanneen nuti Mallasiif hin gaddinu. Nuti diina keenya guddaa sireen cabse gaafas. Sireedhuma irra ciifte. Hidhamannaa fi siree irra ciibsu osoo utaalee dhiichisu. Gammachuudha. Isaa du'e. Namaafillee waan gammadan du'a namaatiif. Garuu garii beektaa fadhii yookaan simmeetiin jaantuuni si dogoggorsiiti. Oromoon namaafillee nama du'uufillee hin gammaddu. Gammadee osoo inni dhiichisuun siree cabse. Akkasitti kaa'amma. Maal isiniin jedha yoo sanatti? Maa gammaddanii qorannoon hin turre? Jedhan animaa walaloo uummanni yeroo duute reediyoo keessaa bakka adda addaatii baasan kana hunda ganama yeroo lakkaa'an hiriira nu naqanii muudaa mina halkiseetii yoo ja'aan duriyyeen biciftu kun na gaafatan. Intala takka jirti gara dabuuf kana nuti jette dur caakkaa keessatti guddannee huccuun uffannuu maaliin jennu sababa isaatiitti kondomneemii arganne kan dhalanii amma mana akimaatti hawwan keenya jettee afaan isaanii saniin abbaa achiin tana dhaqee jette. Kondomneemii nasaxonaal maali jettee muudaa seetii yoo mina halki kun abbaa achiin tana dhaqee jettee hin jedhaan ni koflanii jechuudha. Tawaan ta'e manaan jedhanii jechuudha. Maaliin tawaan fayyadan ajjeesaa feetan dhiisaan eega mallas du'e wanta akkanatti hin dhagahamtu. Amma kanan jechaa ture nagaan boqodhu mallasii kan Oromoo kun baase tokko inni jirti. Tana dhiichifna nuti immoo nagaan boqodhu mallas jennee dhiichifna. Akkasitti kutee inni amma yoo murtii du'aa isinirraa kaafne ni gadditanii yaanii jechuudha. Ni gaddinee guyyaa kaan amma Girmaa Goorgis bira dhaqanii daddafanii waraqaa mallatteessanii fidanii murtii du'aarraa gara umriitti isinii jijjiirree mootu wadha idme yaanii fidanii waraqaa nu kannan. Kan mootu wadha idmee guusaa jaan kana duruu nuti waggaa 2 darbaa hidhamnee waggaa 2 guutuu darbaa silaa kan umuriin immoo nama hiisisu akka seera Itoophiyaatti waggaa 20 hidhamta. Ormii jaanii yoo idmee keessa jaan 20 hidhamta. Yoo mana hidhaa keessa waa balleessitee shansiittiidhaan jaarama yeroo baanan si dhorkanii gorsa. Nuti amma waggaa 2 fi wayii tirfii hidhamneemi. Amma waggaa qoteenya warra Fisaa Birraasaa kun warri ijoolloonni baay'ee jira. Fisaan nu dura bahe. Fisaan isin dura bahe. Nu dura bahe. Amma biyya laa jira miti. Amma Kanaadaa galee. Kanaadaa galee. Ijiptitti baay'ee akka rakkachaa baay'ee rakkatee baay'ee miidhame baay'ee rakkate. Amma yeroo isaan akkana ja'an. Amma waraqaa iyyannaa barreeffannee galchinee amma nuti hidhaa teenya fixannee nu gadhiisaa jennee. Galmeen nuun hidhan hin jiru.
mana hidhaa guusee Sirumaa galmichi immoo dhabame. waraanti qabaamii namni waraantiin hin jiru. Gaafa hidhamee waan ittiin hidhame ilaalameetu gadhiisan. Yeroo Jaalnagaasuun faan filaman san waggaa 3 duruu hidhamne nuti. Waggaa 3 hidhamne hin jedhe. Eegas booda seera isaanii wanti qabachuu ni midhachi turan isaanis akkuma keenya sanii riphee loolu. Sun dhufu malee immoo hiikamuu hin dandeessan. Sun dhufu malee hin jirtu waraqaa namni hin qabne hin bahu keessa. Akkamitti argame inni? Amma ijoolleen isaa kanaa waliin osoo olii gad deeman osoo barbaadan bakka galmeen dargiidhaatti harame naannoo Qaallitti kana soora wayiiti jira. Achi keessa seenanii argan jaan. Akkasitti waraqaa teenya achi keessa arganii fidanii saba boonsaa sanfatti baanee jechuudha. Bahaa jedhan isin baasan. Fixannee maal goonee tirfii hidhamnee darbaa hidhamneemi. Bahaa jedhanii baanee galata tokko malee baanee jechuudha. Yoo sana mootummaan ammaa kun dhufe yoo isin baatan. Mootummaan ammaa kun hin dhufne Hayilamaariyaamii jira. Hayilamaariyaamii jira mootummaa eega nuti baanee wagguma nuti baane san abiyyi qaba. Baatanii hoo maal taatan mee namni waggaa 23 fi ji'a 6 hidhame gaafa deebi'ee galu namnuu isa beekaa laftitti dhalate iyyuu isa beekaa namni qabsoo keessatti isa beekaa namni sin beekoo argattanii akkam taatan amma eessa jirtu akkamitti jiraatu? Amma akkam taane seete yeroo baanu san animma mucaa takka ayyaantu jaaniin tiyyaa isii booda isii ji'a 3 haadha garaa jirtu biraa hidhame. Ji'a 7 booda dhalatte guddattee isii ilmaan 2 qabduun galee jechuudha. Guddattee ilmaan heerumtee ilmaan 2 godhatte. Ilmaan 2 godhattee hin galee. Amma yeroo san ijoolleen kun keenyumaa humni maalii kan jettu warri ijoolleen 2 argite gaatii duutee dhufanii ilaalanii ta'an ammoo abbaan keenya kun akkamii? Maal fakkaata? Maal fakkaata? Maalitti jira? Maali jira? Wakatiinis baadiyyaa addaan baatuu fi akkasii gadda suniin gaafa nuti baane ciibsamee kana sosoote. Nama du'e eeggalee jedhanii hin irratti yaa'u. Akkasitti yeroo gallee animma naannoon itti gale sun namni tokko hin jiru warri hojii dhabne. Bara biraa olii tanaa fi kana jiran malee naannoo hojii san hin jiran. Warri hojiirraa baane achirraa mana hidhaatii warri hin baane nama baay'eedha. Isaan hundi akkasuma lakkutan. Waraqaa qaxxaamura fannoo diimaa tanan ni qabanii ani illee ni qaba ilaamaa ni qaba. Ala kutanii jechuudha. Ani maatii mana kootiis akkasitti duute ijoollee tana guddiftee osoo anulaa 7 kutaa 5 8 6 4 warra barachaa jiran biraa duute gaatii teenyaas duute abbaa keenyaas duutti murteessan hin barannu jedhanii jireenyi baadiyyaa kunis rakkoome dhiiftee jirti ijoollee. Ala deemee maaliin barbaadaan? Umurii kanatti. Meeqa umuriin keessa? Amma wara 67 kanatti dhiyaadhe. 67. Maaliin jiraattu amma? Namni sin gargaaru jira, namni harka sin qabu jira. Silaa waggaa 24 hin qotanne, hin dhaabbanne, hin horanne. Maaliin jiraatu? Waggaa kana dura baran toora waliin ati toora waggaa 50 ga'ee barammoo ilaa qabsoo. Sanaan dura immoo qabsoorra turree waan kanaa quban qabu. Amma barnoota baranne qabsumarra turee jireenya gaarii nagarree jechuudha. Ilaa guyyaa irraa jireenya tokko takkaa biddeen oowwaa nyaadheen beeku. Ilaa ammatti keenya qabbanaa uumadhaa uumalee. Injiru amma ijoollee sana dhiisee hin deemu jedhee nafe. Ijoolleen too maal naan jette seete abbo qabsoon isin baataniif bakka nuun geenye. Alumallee baatanii akka uummata kaaniitti alaallee waan gargaaruu hin dandeenye. Maali jireenya kanaaf hin jedhan. Gaafatti ijoollee. Na gaafatti. Yaa abboon waa akkasii miti. Galata namarraa barbaaduuf isin qabsoo hinne. Waasaniifi miti garuu rakkinnummaan Oromoo kun ni hiikamaa kan jedhu warra sammuu qabu waa guunutti hime. Rakkina Oromoo kun akka hiikatu barbaaduuf malee akka isin gammaddaniif yookaan isin maallaqaa fi wanni isin kennuuf waaqummaan isin gargaaru maan jedhan. Jiruu qananii filannee miti. Too qananii filannee maachiyyuu. Qananii filannaan guyyaan asii bahee nugusiin kotee ala bahaa silaaluman jiraadha. Jiruun biyya namaatii fi gabrummaanis tokkuma. Akkasittiin hafee amma ani ijoollee illee badda kanarra akkana jiraachuurraa nama tokkotti jiraachuu. Amma eenyumatu waa gargaaree waanuma nyaattan waanuma uffata wayii ofitti gootan kana maaliin jirtu beekaa iddoon itti immoo garri isin itti deebitan immoo qaamni mootummaa namni naannoo sana jiru kana hubatee waa isin gargaaree lafuma mana itti ijaarrattan waanum keessa bultan jira waan akkanaa. Amma dhugumatti waan si ajaa'ibsiisu wayii isaan yeroon bahees akka jirru baadiyyaadha.
Baanaan mogguma galee ijoolluma san bira dhaqee waan kana eeta kafaate eegee fi wanni jechuu malee dubbee kanas deebi'ee wanni jeellaalle. Amma ilmaan Oromoo keessaa nam tokko kan gargaaraa jiru sun jiru. Maal jirtanii maal gootanii namni hin jiru namatti hin dabalamnu maal hin jennu. Waggaa 5 kana yeroon ture. Ijoolleen tun na yaamtee eessa jira laata maal jennee. Eenyuun ibsaa? Warreen kaffee haaloo gumbaan. Kaffee haaloo. Ijoolleen nu waamtee jechuudha. Nan dhufnee maal akkas waa jejjennee yeroo dhufne mee gara mootummaa kanaa fi gara biraatiin waan takka isinii gaafannee mootummaallee akka isin gargaartu isinii goona jedhanii as dhufnee jechuudha. Waggaa 2-3 keenya amma. Ajaa'iba! Mee kan biraa gargaarsi biraa yoo hafu dhaloonni numti har'aa kun qabsoo keessatti waan Oromoon ta'e waan namoonni akka keessanii ta'an waan isaan dabarsan beekanii qabsoo beekanii qabsaa beekanii dhaloonni kun ana dabalate. Ani akkanatti akka ilaalcha keessanii. Akka ilaalcha kootiitti akka yeroo keenyaa sanii miti xiqqoo ni hubatan jeetii yaada. Warri ammaa kun ni hubatan jeetii yaada jechuudha. Nama arguun argin jaadhiini. Yoo nu beekanii isaanummaa naa beekanii jennee osoo malee dhaloonni ammaa kun. Otoo beekanii nama areera isinitti qabu maa dhaba? Silaan jedhe garuu yoo abbaa dhiyyee firri dirmataa jaani. Nuti isin iyyine obsineetuma ta'aa jirra. Ani akka nama tokkotti nullee gargaaru baatan urriin keenyallee dhume numa duunaa silaa wanni hin jennu warra akka keenyaa kana ta'e akkana godhuurra safuma Oromootiifu yoo dogoggora hojjetallee dogoggore jedhanii yommuu jireenya wooma gaatee hojjetallee waan gaatee hojjete jedhanii Oromoo tokko beekuu qabanii jaan dhaloonni ammaa kun. Amma dhugumatti ani akka nama tokkotti ija guduunfadhee mana kanuma dhufa kaffee haaluma biraan dhufa. Miila isaa kan rukutamee duraan irraa murame malee isa fayyaa kana manuma yaalaatti dilmeen diranii beekaa irraa muranii ogguunni damma yoo ifate wanni qirtaa tasaastoon wanni jedhanii jechuudha dogoggora murame. Beekaa irraa muranii. Beekaa irraa muranii dogoggora jedhanii jechuudha kan dhawame kana ka fayyaa kan irraa muran. Kun akkas ilaale giraanchi hidhatti rarra'a akka tokko isumaan na gargaaraa jira jechuudha isaaf ijoolloota warra saayibasaa. Dhugumatti amma barana ogummaa keessa kunne kana mucaan tokko waggaa 4 mana xiqqaa tokko naa kennee achi keessaan galaa ture jechuudha. Amma mucaan kun saalfatee akka ta'u dhabee dhiiroo fuudha wayis ni fuudha. Inni kun dhiiroo mana kana keessaa akkamittiin bahe jedhanii jedhee itti dhagaamte. Dura akka mana wayyaa akka eegda wayis hin galtan. Innumtuu booda immoo hin barbaade manatti. Ni barbaadamee mire amma dafeet maan birraa jara kana bira dhufe silaa kan jennu hin argamne yoo hin du'ellee ijoollee tanaa fi namitti amma fuudhe tana haadha dhiira amma ijoollee fuudhe tana bineensaaf dhiisee ijoollee xiyyataan rakkisuu hin qabu ijoolleen jireenya wanni keessa jiraattee irraan fuudhuufi jedhee amma firii 20 takka naa bitte kaffee haaluma naa bitte. Maallaqa kan isaan naa bitanii ni fuudhee baadiyyuma keessatti gadhaabee ijaaree. Manuma xiqqoo wayii. Manuma xiqqoo wayii. Maal feetu amma? Maal otoo maaltu isinii ta'e feetu? Osoo niifiin xiyyaaf takkaa jiruu gaarii argeen beeku. Warrummaan amma jiru kun xiqqashoo fooyyee harkatee uummanni Oromoo dandeettii rabbi kannee fi waa rabbi kanneef numa jiranii fuula namaa dhaabbatanii waa kadhachuunis baay'ee fakkotti. Warri naasuu qabu warri laalaan warri immoo wanni namaatti dhagaamtu miirri namaa miirri sabummaatti dhagaamu osoo na gargaareen fadha. Miirri namummaatti dhagaame. Tole daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan Margaa Shoo Imala Gootaati. Dhaamsi xumuraa isin dhaloota kanaaf qabdan maali? Dhaamsa xumuraa. Dhaamsi xumuraa kan dhaloota kanaa qabu ani akka nama tokkootti namni barate barnoota isaa osoo hin xumura amma fakkeenya kutaa 12 fa'aa barattee ijoolleen nuchirraa baate hojiin qabdu maallee jettu gara biraa fa'aa kutu maal jedhanii ta'uu hin qabanii baratanii biyya isaaniitii fi uummata isaanii fayyaduu qabanii jedhaa akka jedhu maalummaa Oromoo cimsanii baruu qaban. Egaa akka gartee nuti
manni ittiin fudhatuu fi karaa gabaabaa san biyya Oromoo Oromiyaa Itoophiyaa irraa fottoisuu kan jedhu saniif nama achuma lafa kaayanii kun waan fudhatama qabduu sii miti. Abbaan fedhaan irraa fottoquu malee namarraa Itoophiyaa irraa fotto'uu hin qabnu. Itoophiyaan baanayyoo Oromoon hin jiraanne hin jirtu. Itoophiyummaan baana numaanii jee malee namichi kan jeen hin jiru. Oromoon namarraa wanni gootu hin qabdu. Namummaa isaanii beekanii of beekanii biyya isaanii irratti abbaa tahanii biyyi isaanii kun akka misoomtu godhuu qabanii jedhan. Kanaafuu akka nama tokkotti immoo mootummaa tanaa. Oromoof immoo maal dhaamtu? Mootummaa maal dhaamtu? Mootummaallee waan hin dhaamuufaan. Itoophiyaan baanaan Oromoo malee kan jiraanne ni beekan isaanu. Uummata kanaaf itti fuutee fakkeenyaaf namni dogoggoruun maalaa tokko dogoggoree kan dogoggora seenu kana akka dogoggora isaa irraa deebisan. Itti fuudhanii. Uummanni kunis akka mootummaa tun teenyaa beektu. Uummataan mootummaa tun teessanii beekaa. Mootummaanis uummanni kun keessanii beekaa kan hin jiru. Karaa gabaabaan kanuma. Guddaa galatoomaa. Baay'ee gammadaadhanii baga jiraattanii baga dhageessanii namuu murtee du'as namatti murteessuu danda'a. Garuu harka waaqaa jira sun. Harka namaan jiru. Kanaaf baga jiraattanii baga dhageessanii qabsoon Oromoo immoo qabsoon keessan immoo du'arraa isin oolcheera. Kanaaf guddaa galatoomaan illee baay'een isin kabajaa. Kan isin daawwachaa turtan Margaa Show imala gootaa keenya har'aatiin jaal muudaa wajjiniin turtiin taasifne asumatti xumuramee jira. Torbaan qophii biraatiin walitti deebina. Margaa Show imala gootaa irraa nagaa ta'a.